Kottini manni angabbe narra kataare dheeta akka nama tokkottini man ankaroora kootiin hin jiraata akka mana haadhaaf abbaa kootiitti hin jiraata ammas immoo lammaffaa gabbaa'anii inni jarri akkasitti rakkataartii maalii waa'ee maallaqaasi wantun dinuun urka jira anis beekamu beenis beeka waan jiru wanta kana namni biraa maaf gabba'ee waa'ee koo dhimma godhatee ganamaaf galgala suuraa koo maxxanfatanii ta'anii na dubbachuu fidimi. Ane nadigu fimo bakkan jiru na rasu fimo. Biya ka tole ro mamo. Obboleeso namni biyya galchuu danda'u hin jiru tuktuki irratti taa'ame biyyan galtu sila tuktuki irratti nama kan fuuniati. Mubarak itti gaafatamta mucatta wallah. Namun TikTok irratti waada ummata irratti bibi irratti miti kana waada galte fuudhate. Ko biga asa tutalu me jole ora batu abo. Nuti gaban. Dubatan. Ani echo nam tokkitti waa'ee koo dubbachuun barbaadu asin jira abbaan koo is beeka haati koo isa maanaatti kennite nam tokko gabba'ee maqaa koo saarraan kana lammaffaa immoo obboleessuma ani barbaadu dheeraa obboleessa isaas narraa dhowwa akka inni maqaa koo haadha manaa koo maaliin jenne gadi ba'ee ana haadha manaa isaatis miti wanta tokko wal biraan qabnu kana booda. Kanan jechuu barbaada inni lammaffaa immoo nam tokko gabba'ee waa'ee koo narraan dubbatin an beeka an of hin beeka an rakkataan jiru waa tokko ana to beeka an gabba'ee ni man kanan ta'e hin jenne calam jedhanii gabbaanii waa'ee koo ganamaaf galgala footoo koo maxxansanii. Amiyeen jedhe mummoo fila kooti jedhe naa galchaa jedhe dubbate. Qoy. Isa Ahmadee jedhamusi an Ahmadeedhaa wajjin firaa miti abbaa koos Baka Ahmadis mube kottu ta'i kalas mucaanaa tofte himattee kalas namatti ergaa sii dabarfatte kalas hin gaa kaayatan sirraa kaay kalas nam tokko maqaa koo nam tokko Baka ergaa kee dabarfatte dhaqeen nam tokko maqaa kee dabarfatte barbaadu kalas ergaa kee dabarfatte kalas kaay maaloo koo kaay baka gaa kalas kaay gaa mubarak dhufee taa'u kaay gaa Adiif torbaatamaa xumureetan Agafadha bari kuma dhibba sadii torbaatamaa xumureetan opereeshiniin onnee tokko bal'ifamee xiqqoo afuura baafatanii sidii galee seenaa kamaal quba qabdi namoonni quba qaban jiru jechuudha. Opereeshiniin kun gumaanuu dubbatee ka'e maal jedhame am bari kuma isaa baseetti beeka bari kuma dhibba sadii fi torbaatama I think waan akkasii sadiif torbaatamii sadii an beekaati jedhati. Yala bari kuma dhibba sadii torbatamii sadii itti ba'ee onneen isaanii baqaqee opereeshinii ta'anii onneen isaanii bal'atee fi xiqqoo afuura baafatanii wayyaanii gara manaatti galle tokko jedha. Birrii kuma dhibba sadii fi torbatamii sadii sanarratti immoo birrii kuma dhibbaaf wayii sun immoo dhageessanii tikkeetti xiyyaaraan jimmarraa dhufani tokko jedha. Inumaayyuu jalaa badee jennaan sirreeffame tikkeettiin hoteela jiraataa turan hoteelli an jiraataa ture dhokodhee birrii kuma lamaaf dhibba shani eenyuun beekaa sanittani maka moosii hotel gaafadhaa warri finfinneertan moosii turre anaaf isaan jechuudha. Bakka biraa kaa'utti an bakkee keessan deemu nan sodaadha sasiin beektan bakka ofii jiru hoteela qabeefiin hoteela tokko qabadhee kan isaanii qofa birrii meeqa kan achitti kaffale moosii hoteelidha kan nyaata isaanii kan algaa isaanii kan maal isaanii kan ijoolletti lammanii dhukkufachiisaartu hunda riisitaan sinifida. Waciidhaa birriin ba'e walumaa galatti saarraanis jimmaa deemte dhageessanii wacii saarraattis yeroo sana ba'e wanni hundi birrii kuma dhibba tokkoof wayii qofa. Isaan kan isaan yaalaman meeqa kuma dhibba sadii torbaatama walumatti kuma dhibba shan galmeedhaan nan qaba riisitiin nan qabaan. Hoteellis riisitii qaba qorichi riisitii qaba kuma dhibba shantu dhume kuma dhibba lamatu hafe kuma dhibba lama nafte immoo asliin akka yeroo jira. Ijoolleen kaayiroo nama fidanus kumaatama jira. Kara kaayiroo dhufuudha. Waa hunda erga fixanneen booda dhageeffadhaa erga fixanneen booda hin ta'uu jedhamee jennaan gara Dubaayitti naannoo Dubaayin jaalladhee wayii hin dhaqee seenaa. Kaayiroodhaan dhufuun ta'uu dinnaan dorgamee jennaan gara Dubaayii dhanne. Tikkeettiin daganaa kunni sirreeffannee jechuudha maallaqatti daballee sirreeffannee gara Dubaayii goone tikkeettii gara kaayiroo sana. Kaayiroo paaspoortii biizaa kaayirootiyyuu paaspoortii irratti rukutan onlaayiniidha. Gara kaayiroo dhanne gara Dubaayii deemnee Dubaayirraa ammas biizaa hojjechiifannee as seenne dhageessanii maallaqan kiisii kooti itti baase malee ifaanifa kun namni onnee opereeshinii ta'u birrii meeqatti itti baasa jedhu tuubboo onnee bal'isuudhaaf
Opereeshiniin biriimee kan baasa jedhu qorichi biriimee kan jedhu isinumaa fanniise. Kana hundattuu immoo riisiitiin qaba. Dhageessanii dhimmi maallaqaa buumaa koo kana fakkaata gara kootiin riisiitiidhaan immoo inshaallah biyya galee hoteela sana dhaqee akkuma waadaasinii gale fuudhee riisiitii guutuu hoteela immoo siis dhaqee guyyaa isaan bulaniif waan isaan fayyadamaa turan riisiitii hunda baasisee isinii fidee isin agarsiisa. Isinii galee Kairoodhaa as galuun birrii 200 namni sii fidu hin jiru miti Dubaay natte. Dallala guutuu isaa nama fiduu beeka. Walumaa galatti birriin sii kana fakkaata. Bakka kamiin nan nyaadhe birrii meeqan nan nyaadhe. Maal jedhame birrii 700 nyaatee dhaggeeffadhaa birrii 700 nyaatee haati keenya iyyaalamne birrii kaan maal jedha seeftii mucaa kanaan eenyu birrii kafalamuu didee jennaan du'anii yaala dhabanii du'anii maallaqa dhabanii du'anii obboleessoo opereeshinii tokkoffaa ta'anii maallaqa dhabaniiru eeyyee dhabaniiru lammaffaa ta'uudhaaf fuunee baanee uummata Oromoo opereeshinii tokko nagaan fixaniiru tokko tafa piliis nu gargaara tu jennuyi dadhabani gaafuma Turkii deemu dadhabanii jennaan mana akimii galchee kee hin deebi'an utuu itti yamaa jiru sagalee taa'amaa jiru isaanuu manna akimiin deemu hojii hojjeteera hin hojjeteefi maallaqni kafalama jennaan hojjechuu eegalee ture tu manna akimii hambisuudha tattaafataa jiru haati keenya darbanii isinii galee. Mubarak jarraan kooti biliis obboleessa koo. Waa'een birrii guumaa koo kana fakkaata. Fixeera. Kanarratti ana irra isinii deebi'ee isin ibsa obbolaa koo dubbiin kun bakka inni irraa ka'e isinitti ibsa. Tokkoffaa Mahammadituu jiraatee ammas keessa seene natti tolaan. Namni dudduuba gogaa kee gogaadhaaf foon gidduu deemtanii nama nagaa dawwitanu adaraa dhaabbadhaa rabbiidhaati waa tokko ta'uuf hin dandeessanu. Guumaan na waliin jirtaa nu bira jirtaa. Mucaan ilmi wasiila siinu bira jira asittuu nama nu hoogganu asittuu jarman kanatti yoo barbaadde bilbila isaatii waliin haasa'uu dandeessu. Mucaan namuma kana akkana gatamaa wahiitii seetanii namoonni dudduuba haasaa ooftan Mubaarik